kaawul hidhatee qubee olii kaatanii gaafas galan akka gaafa dhiisuu aabbichuun fuudhee asii qubee itti kaayee bishaan asab keenna jaalattee jibbitee wadda harkiin xallaam jedhee gaaf duraa itti dhiisuun dheengadda lafaa hirribaa dammaqe. Dhiisuun yeroo dubbiin sun galtee fi hirribaa dammaqe akka fiigu masaraa mootummaa gadhiisee qilee bu'e. Galleef dubbiin amma reef dammaqee galaafaa gaabbichuun fidee hin mirkaaneen. Namtichi gaaf durii mirkaanee ufuu quban qabu yeroo inni dubbiin galtee fi aabbichuun asabii ni deeffanna. Asabteen aabbichuun jedhee hirribaa dammaqe. Shaneelleen gaaf durii TPLF ni kaa olii kaattee TPLF gaafa walloo kamisetti Allahu akbar wallahi du'aayin gaafasi bara shaneetti basatte itti qabattee bara. Masgiida dubartii lama qabattee seente Oromaan 36 akkas Finfinnee jirti na fakkaate Oromaan sun amlee gaafas dhumarraaf taawwan bira fixanii masgiida duuddee farshoo qabattee dubartii lama qabattee masgiida duuddee zinaa daladde inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbiin jazaachuma kafaleef ka akkami kafalee beektu saamicha TPLF illee oriitee duudde mana farshoo gaafas warri walloo as keessa jirtani yeroon duudde manni ka'eennu ka shaneeti ka farshoodha ka amaaraa saamanii ka oromoo saamanii ka ummata biraa saamanii deeggartoota isaanii malee bira dabran TPLF fajaa qabdee ol duuddeeti mana deeggara shaneedhaa gartee biiraa isaanii gandattee kaan duddee kaan fe'atte tanu keenna barkun keessan kam keenna ka oromoo jetteen kama akka jedhe ka shanee kaan mataa kaa'e ka tigrichuu ajaa qabaareen talaalaaki ushaa nama taatee addillee namarraa dhoogita jarri maal gootee dhufte beektan yeroo san waan jirtu qabeenya oromoo feetee walloo keessa uummanni walloo hadda dhaga'u jira harceen hin hafne killeen lukkuu namni feetee guutuu makiinatti baafte jarri akkam yaaddee makiinaa xiqqaatte 10-20 nuu kennan jettee yaadde gaafa shanii jennaani gaa amma lafatti waliin guurre ijoolleen amma dammattee tamasgiida irra aartillee gar lama baate dhukkeeluu irraa kaaste shaneen lamaan itti qobaltee TPLF hedduu farshoo jarri guurannaani antee iyyee okkoo yanee geetaa anteen jedhuun yanee geetaa dhiirsa kiyyaa iyyee okkoo yenyaa deeggaraanoo jedheen jennaan men jedheen yenyaa innaantee maan naachoo dhee kallacha guure kaa isaanii tana jiru ijoolleen kuwwan qaraa makiinaa afoo baatee dhaabatte ka TPLF hai meeshaa wanni bara oromoo isin saamsifneef hayyee badaabboo adda qoodamuuf bara makiinaf tokko nuu kenna tanallee asin lafa guurte TPLF warra keellaa gubbaa jiru marroo waan gaafas jedhee yaadattanii bire minnoo lasiinoo yennaan teenisti yaa'unnoo jaarti keessa wanni taaneef kana nu gattanii maa deemtarree maqalettiin nu gala akki marroon eegee qaraa dhufanii 4 kiiloo nu baasanii eegee gaafas ni kaa'onni itti hidhatee aabbichuun ammoo kabalaati yeroo gartee asii jarri gayyaate fiildi maarshaal biraanuu juullaatiin abboo akkam goona jala dhaafeetee gayyaatu eegaa jedhin yeroo jarri fuutee gammoojjii gadiyyaati makiinaa harcee fi killeef lukkuu fe'ee deemu okkotee oromoof amaaraa fe'ee deemu kana gadaa baatu eeganii diroonii itti ergan yeroo dikooniin isiin itti goote tuunqilee of keette Tigreen marroon taa'ee booyaa beekta waan nagattanii deemtanii inni qara boo'u jira nu gatanii deemanii galanii bara Tigreenuun galle maal marroon booya haadhallee duuboonni isin jechuu barbaade maal beektani jawweeni nama waraana jabaa nama gartee taankii maalii madaafaa loloo yoo irra gartee amma dirooniidhaan barambii akkuma kalee nu baane kaan waan bari yeroo barii salphina osoo dubbachuu baatan hadha hattuunuu diroonii qabdii jedha garuu shaneef waan noon diroonii hin qabdu salphinna isaa TPLF fi shanee warri isaa warri inni yeroo kaan amaara ta'e yeroo kaan oromoo ta'e yeroo kaan Tigreetti ta'u diroonii dhiisii ati maal isin hin jedha maashingaan qawwee sirnaa otomaatika harkaan qabdu raayyaa ittisa biyyaa hadha yeroo jarri wannattu barra diraamaa irraa dalgan takkaa gartaniisi shaneeffaannoo haga takkaa biyya feetan keessa laala shaneen dhuftee jedhin ijoollee oromoo lama gaatee ammoo irra eenyu wayyaa gooti beektani TPLF faannoon dhuftee dinnichaa darbaa jetti timaatima jara timaatimaan dhaatti shanee ammoo yoo jedhin furrii baafatanii lafaadhaan jettiin jechuudha guyyaa takka dhaabattee hin lolle Jawaar sisteema akka ofiitti waan kitaaba tokko duwwaa tokko dhukaan isa dubbiseetti fidee waan jedhu yuunifoormii mulqadhaatii raayyaa ittisa biyyaa fakkaadhaa miidhagu waan ammoo isaan salphise beektanii shaneeffaannollee isniikara godhattee kophee adii raayyaa ittisa biyyaa ittee ijoollee lafarra oofti. Bijaamaa itti goote raayyaan ittisa biyyaa of duraallee wanni isinii dhagaa raayyaan ittisa biyyaa wanni inni uffatu guututti 100% yuunifoormiidha.
soksii irraa eegalee paantiin shamizni jalaa yuunifoormii jalqaboonni isiniimu bakka isaan takka. Inni lammataa eeggadda faannoo nam tokko qaba isaaniitu jedhe nama 170 boojine jedhanii jedhe dura ijoollee 7 keessaa baasi namni sun ufuma irratti wonna akkana eksiiran maree ijoollee ni beeku bal ijoollee bakka biraati baadiyaa akka ofis jarri akkam go'a warra baadiyaa ijoollee fidanii sirreessanii yuunifoormii illee uffisanii waan jarri jettu godhanii fidan madoo fakkeessanii kaan ciibsanii maal godhanii kana shaabiyaatti wayyaan itti dalage gaafa durii kabraa inni baasi maal namni sun mee jedhe waan biraati inni gaafate namni raayyaa ittisa biyyaa keessa mataa fooyyee deemu guduruu ijoollee 3 keessaa baasee humna irra maree jechuudha jira jedhee gaafa amma kaa warri faannoo keessaa boojee maal jedhe sanguutuu yoo xiqqaatte ji'a 2-3 leenjifnaa jedhe yuunifoormii san qopheessinee akkaataa itti boojuutti fakkeessinee deemu ooraliilee kagartee maal maqaan isaa TPLF gaafa lola onnaadha bakka dhaabbate warra ijoollee makaanikatti finnee kakaa'uu danda'u kaafnee kaan akkasumas finnee goonaadha. Kun mooraalee yeroo waraanni bobbaaf keessaa deemu dhandhee seennee qabannee kana nuun dura shaneet dalagee jedhe. Duuba uummata kana maaliif isin gaa'e beektan? Waan addaa TPLF Asiyaasa Furqii keessa jiruuf. Asiyaasa Furqii yeroo inni garanaa waa fuudha jedhu garanaa dubbiin jalaa baddi. Ammallee balaa biriitu itti dhufe. Kun jawwee kijibsiifti jechuudha. Ammallee jawwee isin deema jawwee inni gara si'a afuufuu jira. Yoo irraa bayyaa caqasuun caqasaa qara na jala taa'ee caqasaa. Jawwee waan jedhe Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa waa'ee Somaalilaandiidhaa kakaa'ee kana itti salphachuu deema akkana godhee gatee biraa deemee jedhe. Addunyaan hadha jecha abbichuu gubbaa dhaabbatanii Somaalilaandiidhaa beekumtii kennuuf deemuu jiran. Abbaan itti nu beektani? Abbichuu abbaa malaati. Leenca Oromoo tokko chaati deette. Ka'umaan Sudaanne ka'uudhaan godaanne. Yuroop, Ameerikaan biyyoonni meeqaa hiriira galanii Somaalilaandii beekumtii kennuuf deemuu jiran. Itiyoophiyaan gaafa kana mooraa waraanaa bakkoota adda addaatti ka ofiitiif ka biraa irrattis akkasuma buufatoolee adda addaa kontiraata waggaa 50 isii waliin keette qabdi kanneen sirreessitee gara hojiitti bobba'uu deemtii jirti jechuudha. Muummichi ministeera maaliif karama kanaan namni gadiin gaafsinitti taati? Kaasabiin deebisuuf yaadan maaliif karaa san dhufanii kana kaayyoo isin jettan sun laal waan tokko yeroo gootu keessatti san fuudhaa yookaan ammoo san akkas godhattee ciifteen teettu. Maal goota? Chaansii argame hundattuu karaa argame hundattuu itti fayyadamtaa jechuudha. Gaafa keenya galaana balbal galaanaa keenya arganne karaa sadiinillee ibin Mombaasaa ni qabnaa jechuudha. Keenyaa waliin ka walii galame. Gara hundaanuu salphatti biyyattiin kun waan barbaadde sakandii keessatti akka gartee buufanni keenya ka argannu sunis dhiphannetti ammas ka dhiyaatu. Meeshaalee gara hundaan aggaluuf kana hundaaf gartee itti fayyadamee waan san lafa kaa'anii jechuudha. So kun kana. Kanaan wal qabatee ammallee mardoon biraadhaa ta dhufte karaa warra TPLF irraa dhiifama. Bakka wannaa isin jalaa deebi'u osoo hin tuqin. Karaa Soomaalee jechuudha. Karaa kana gubbatti wanni kaa'ame, gooliin kaa'ame, wanni nuuf xaxame laafaan turre. Ammas jecha abbichuun dheengadda jedhee wal qabatee, jecha abbichuun maal jedhe? Waa'ee dirdhawaa irratti abbichuun kaa irraa ka'ee maal ijaaraa jiran beektanii amma? Kanallee qabadhaa Oromoon. Jawweewwan nadha garanaanii waa waraabuu dhufeef tokko kana. Haga Somaalee guddittiititti, Puutlaand, Somaaleelaand, Jibuutii, asiin Ogaadeen daangalee kana guutuu qabatee haga Keenyaatti jalaan haga Suudaanii wal hidhanii warra afaan Somaalee dubbatuu gurmeessuu jiran. Maal jedhanii? Warri karaa saniin Somaalee itti kaafnee biyya keessaa maqaa Finfinneetiin sabaa sablammootaaf nafxanyoota kaafna jedhanii ammallee gulufaa jiran. Irras ni deebi'a. Oromoon dirdhawaanis ta Oromootitti hin beeknu. Laala jecha warri gariin beekte warri amma magaalaa gudditti Oromiyaadhaa Finfinnee godhuumaa dhaban afaan Oromoo afaan hojii maal godhu dhaba warri hojiin maaliif jedhan beektu? Oromoo san fiduufi miti. Gaafa afaan hojiidha afaan Oromoo jedhan magaalaan guddittiin Finfinneedha magaalaa gudditti Oromiyaa jedhan. Warra wayii kakaasuuf taa'aa jirantu jira. Warra wayii eenyu fa'a? Warra dantaa guddaa magaalaa Finfinnee kanarraa qabu takka warra abbootni kaleessa magaalaa Finfinnee kana gartee seenaa kitaabolee guddaa kataban. Waan hedduu seenaalee isaa himachaa turan kaadha kasaaruutti deeman. Maaliif warra Itoophiyaa Finfinnee nuti ijaare jedhu jira. Warri Miliinik. የአባቶቻችን ቤተ መንግስት የአባቶቻችን ቤተ ክርስቲያን የአባቶቻችን ዋናዋ አዲስ አበባ ከተማ ዋሂዱ ካወር
Kana keessaa tokko Jawaar Mohaammed jechuun kun marroo dirribaati. Marroo dirribaadhaa gaafa intarvii afaan Amaariffaatiin waan jedha geettanii. Anditu waan Itoophiyaa takkatti ijaarraa jedhee achi bira dabree Finfinnee isa jedhu osoo maqaan dhayin Addis Ababaa osoo jedhu maaliif namni bara yeroo kaan kobbortaa biraa uffatee Oromoo ta'ee dhufa. Miidiyaa dura dhufnaan ni dagate. Siyaasamaa Finfinnee yoo jedhe malee Oromoon na biraa garagalti. Addis Ababaa osoo jedhu bu'ee gaafas. Jawaar Mohaammed illee akkas. Har'a wanni irratti nurra gurmeessaa jiran maali? Gara hundaan yaalanii dadhabanii daangaalee irratti maqaa dirqawaa dheengadda bulchu ministeera abbichuun nagaa buusuuf yookaan uummata kana walii galchanii jiraachuudhaaf eenyutu hin beekne magaalaa Oromoo ta'u waan ambii guyyaa kana Jawaar Faatii marraa beekaa irraa dubbate. Osoo dirreedhaa waan maalii taatee jedhee marraa meeqaa dirqama kana garte maalii godhanii uummata keenya jedhee fiiga. Oromoof yaadee seetaati. Ebalufa kan magartee as keessa Oromoo yaadalee osoo hin taane Oromoo diina kaasuudhaaf yeroo malee osoo nu gadi hin dhaabbatin osoo waan takkan tolfatin Oromootti gartee diina kaasuudhaaf sa'a 24 iyyaa turan. Kabiraas sii dabala. Warra garii gaafa dhageettee nagaa dursa maali? Misooma nagaa dursa siin jedhu jira. Kolkollee jedhan shaamiin biroodha. Yes kolkollee. Nagaa dursa. Mee nagaa dursaatu osoo nyaatin osoo mana hin qabaate osoo balbala cufaatiin buli. Kolkollee. Yes nageenyaa fi misoomni takkaa ol biraa namni na fulle. Misooma jechuun bara nyaattee dhugu. Mana qabaachoo karaa qabaachoo. Nagaa akkamii buufta yoo mannee misoomni hin jiraatin. Karaa yoo hin jiraatin nagaa eessaan buufta. Waraanni bar makiinaan deema xiyyaaraan deema. Bakka xiyyaarri irraa ka'ee deemu qabaachoo qabda. Misooma keessaa rasaasa qabaachoo qabda. Qawwee qabaachoo qabda. Mooraa leenjii qabaachoo qabda. Poolisa leenjistee gad ittiin bobbaastu misooma kun. Kolkollee. Waan dura deemuuf duuba deemuun beeku. Lubbuu namaattu caala. Lubbuu namaa ajjeeftee gajjeessu. Lubbuu namaattu caala yes. Ati ni ajjeeftaa yeroo maraa mootummaan asuma taa'ee reeffa kan kee achitti illee ajjeesan yookaan Harargee yookaan Wallagga yookaan Shawaa yookaan Gujima fiigaa oola mootummaan. Gaaf kaan lola malee inni misooma dalaguu hin danda'u jettan. Howwaa akkasii biyya feete bira dhaqe biyya feete addunyaa keessatti lola feete keessaa jiraatu. Yukireenii hadha biyyi daaraa taatee badde. Yukireen hadha biyyi daaraa taatee lafarraa haxaamtee gaazaan uummanni gaazaa gadhaan daldaalata dalagaa jira. Yeroo jarri dhooftee dhagaasii gaggara galchite san kaasanii karaa bananiiti. Barka waa takka ofirra loluu hin dandeenye san garte. Takkaa nagaa jedhanii dhiibne gabaa daldaalachoo nyaatanii dhuguu waa ofirra banuuf tattaafachoo. Yukireen laaladha. Ni qotte tuun du'aatu jira. Kan gartee samii gubbaatti Raashaan akkas Raashaan humna qabdillee mee asitti hin hirrennu as. Suudaan hadha nagaa dursa lubbuu namaa jettee dhiibne oomisha. Maaliif ni nyaata misooma jechuun jedhee waan jedhan warri gariin beektanii rakkoon inni qabu oluma waa dubbata. Kun maaliif akkas godha beektee ati? Jecha kana namni nama barate ateettuutu dhufee siin jedha. Misooma jechuun qonnaami. Tokko isa bara. Misooma jechuun waan namni itti fayyadamu san dalagu, waan namni nyaatee dhugu, mana namni keessa galu, karaa namni irra deemu, kanuma akka dalagan, baroonni bakka onnaa wayii hin dalanne, waan gartee yookaan uummataa bu'aa hin qabu. Amma namni gariin paarkiin dalagan bu'aa maal qabaa jedha. Namni meeqa keessa dalagaa jira beektaa hin beektu. Namni meeqa hojii bane paarkiin. Mallaqamee galchaa jira beektaa. Naannoon masaraa mootummaa raakkiiloo jala jiru kuni yoo xiqqaate namni kumni agasii keessa dalagaa takka jedhe. Namni dhibba agasii hojii keessaa qaba kan dhuunfaa fi abbaa qabeenyaa ta'e. Galii agastu gala guyyaa irraa yoo xiqqaate birri 100,000 agastu gala guyyatti. Yoo xiqqaate ani xiqqeessa. Paarkileen hadha dalagame kun mana miiliyoona galcha guyyaatti hadha birri. Nama hojii kennee irraa bahee bar galii mootummaadhaaf kiisha mootummaa kaazinaa isaatii galchu jechuudha. Turistii meeqa dhufe hadha? Telefoona asitti tiktookii irra baneef silaa si garsiisaadha. Adii dhuftee amma gartee Ameerikaa biyyoota addunyaa irraa dinqisiifachaa jirtu Finfinnee Itoophiyaa. Soo kanaaf kun akkas kun kanaan wal qabatee Itaamashuur Shumiin kan duraanii mardoo takkaaf icciitii takkallee baaseeti Jawaar Mohaammed illee gartee hirribaa gaggabsee akkamitti akka waan san dabarsaa jirullee hin beeku ani achi gubbaa waa waraabaadha jedhan. Maal jedhe? Saamuraan beektaniimi leencicha. Ka gaafa TPLF abbichuu biraa dheetti illee hin dheessin. Ka Shaabi'aaf. TPLF illee keessatti umrii isaa fixee beeku maal jedhe? Dogongora daranne asiin dura jedhe. Amma ammoo asab innaas malli isaallee ni qofa osoo hin taane achi akka dhaabannu osoo hin taane
haga Asmaraatitti deemnaa jedhe taphni akkasiin jiru. Yoo kalolli dhadha'u jedhee gabbaa'u ta'u taate guuzooda asab nuun jeenaa jedhe ammaachaan. Guuzooda asab osoo hin taane raayyaan ittisa biyyaa yookaan asab dhaqu taate Asmaraa dhandhee to'achuu qabna. To'atu malee hin deebuu jedhe. Kanaaf taa'aa lakkaa dhiisaa jennee dadhabne. Jawaar Maammal lolle lafa luqqifannetti jedheemi. Namni abbichuu ta'uu dagate jawwishaa waan garii Jawaar jedhanii beektan Jawaar taa'e nama si fakkaatu Mustafaa waliin kottu haasa'e.